Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaan Oromoo kan Suud Arabiyaa keessatti argamtan har'a barnoota addaa tokko qabadheen isinii dhiyaadhee isin fayyada. Warroonni moobaayil rasiida moobaayil jechuu gara biyyaa karaa firoottan keessanii fi akkasumas saahibboota keessanii erguu barbaadan karaa qallaaliidhaan akkatti ergitaniin isin agarsiisa. Na hordofa sawaadhaa fi zeen ni beeytan jeetii yaada. Moobaayiliin kun garuu haaraya. Irra guddaan namaa moobaayil kana akkaataatti ergan hedduu gaafii hedduu ka'aa ture. Kanumaafuu viidiyoota na hordoftanii sheer walii gootanii akka hiriyoottan keessan beeksiftan kabajaan isin gaafannaa. Amma karaa barnootaa nu faana bu'aa. Miseejii keessan ni seentanii risaalaa ni seentanii risaalaan kiyya gadii kana jira kunoo as jira risaalaan kiyyaa risaalaa ni seentanii jawaala guddaa yoo ta'e gubbaa kanarratti inni barreessitan jechuu akkana dhufa gizee duraatii fi start chat gama gubbaa kanarratti jechuu gubbaa kanarratti maal barreessitan 600 fi 900 barreessitan. Okay, 900 hoggaan isiniin jedhu 6 barreessitan gubbatti. San booda gama jalaa kanarratti maal barreessitan TR taadhaa fi raa barreessitaniiti lakkoofsa nama itti ergitanii san anamma ergeetiin ture kunoo lakkoofsa kanarratti ergeetiin ture lakkoofsa nama ergitaniif san barreessitan isinii galee lamisaalee anama isinuma agarsiisuudhaaf lakkoofsa kana keessaa hin qabu garuu ergeetiin ture isin agarsiisuudhaaf lakkoofsa kana itti naqeetiin isin agarsiisa. 25 irraa eegaltan lakkoofsa biyyaa jechuu 25 19 isin keessan barreeffattan anamma kiyyaan barreesse misaaleedhaaf isin agarsiisu jira. 19 14 52 akkana gootanii seenditti gootan. San booda risaalaa eeggattan. Risaalaan isin dhufte kunoo risaalaan gama gubbaa naa dhuftee jirti. Risaalaa baneetiin isin agarsiisa. Risaalaa ni bantanii maaltu dhufe tokkoffaan takka hanga 4 dhufe. Tokkoffaan riyaala 25 biyyaa erguudhaaf riyaala maallaqa Itoophiyaa qarshii Itoophiyaa irra 25 erguudhaaf riyaala 6 suudii tokkoffaa irratti riyaala 6 yoo keessaa qabaatte qarshii Itoophiyaa 25 ni ergita jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo maallaqa Itoophiyaa 50 erguudhaaf riyaala suudii 10 fi nusa ergita jechuudha. Sadaffaa irratti qarshii Itoophiyaa 100 erguudhaaf riyaala 20 kan suudii ergita jechuudha. Afuraffaa irratti ammoo 500 biyya erguudhaaf riyaala 100 kan biyya kanaa ergita jechuudha. Ati amma kafilattu siitu waan keessaa qabdu ati waan erguu feetu ati beeka. Riyaala 6 erguudha moo riyaala 6 erguu feete riyaala 10 fi nusa erguu yoo barbaadde sun filannoo keeti. Anama tokkoffaa filachuu feetus tokko bisee gama jalaa kana barreessita. Gara jalaa kanarratti raqama tokko barreessiti yoo riyaala 6 erguu barbaadde jechuudha. Yoo riyaala 10 fi nusa erguu barbaadde moo 2 barreessita. Yoo akkasumatti lakkoofsa kana asirratti akeekkadhaatii waan erguu feetan san takka hanga 4 malatanii asirra barreessanii ni ergitan. Asirratti lakkoofsa takka gootanii ni ergitan kun SM kanatti ni ergitan. Amma waan inni naan jedhu laalaan hin qabu riyaala 4 fi wayin qaba. Waan jechuudha maal hunoon waan jechuudha dhageeffadhu. 25 riyaala 6 erguu qabdaa naan ja'a. Maallaqa Itoophiyaa 25 erguudhaaf riyaala 6 erguu qabdaa. Riyaala 6 naaf hin ga'u maallaqni kiyya obboleeyyan kiyya akkasitti erga daadhaan isin ja'aatii
waan nu hordoftaniif galatoomaadha. Sheer walii godhaa warroon beekneefis. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.